sobduudha baay'een keessan. Midhaan irra nyaatanii bulaniifaa jettanii warra sobdantu jira. Bokkuun makkoobilii ammayyuu ana bira jira. Oromoon akka meeshaa kontirobaandiiti warra akka baaroo tumsaafaa wajjin baay'ee wal beeynaa. Aniif abboo Maamitikkuu hiriyaadha. Haayilee Fidaa kan ajjeesanii waan inni ma'isoon ta'eef miti. Qees Guddinaa Tumsaafaa mana isaaniiyyuu dhaqee walaloo wayiifaa kakkatabeen dubbisaafii ture. Haayilee Fidaan inni xiraalli jedhanii na garafu. Dhuguma mangista samaatiin dhaqaa gahaan namitti gubadha waan akkanaa amaneen beeku. Akka saalaan gaafa wajjin dhalatu Oromoon qarooma wajjin dhalata. Kanaaf nu jibbu. Amma dhaqeeni mootummaa dura dhaabbadhee iskistaa sirba moo? Amma dhaqeeni mootummaa dura dhaabbadhee iskistaa sirba moo? Akka maraatuu wayitti na laalu yoo ta'e malee namni takkaa na waamee mee waanuma jettu kana nutti miinaan jedhee hin jedhu. Dr. Gammachuu Magarsaa hayyuu argaa dhageettii Oromooti. Aadaa fi amantii yookiin dhugeeffannaa Oromoo irratti hayyuu qorannoo bal'aa taasisanidha. Beekumsii fi qorannoon isaanii dhawaataan dhaloota bira ga'ee hubannaa bal'aa uumaa ture ammas uumaa jira. Namoonni hedduun keessumaa kanneen amantaa kiristaanaa fi islaamaa hordofan hubannaa fi beekumsa Dr. Gammachuu irratti waliif hin galan. Sababa kanaafis yaadni isaanii falmisiisaadha. Dr. Gammachuun hayyootaa fi qaroowwan sabboonummaa Oromoo lafa qabsiisan waliin hariiroo qabaachaa nama turee fi achirraa ka'uudhaanis hojiilee gurguddaa akka hojjetan himu. Mitikuu Waaqoo abbaa abboomaa Mitikkuuti. Abboomaa Mitikkuu qaroowwan firaa fi alagaan cimina isaa ragaa ba'ee kan Mallas Zeenaawwii dandeettii isaa dura dhaabbachuu dadhabee waltajjii gadhiisee fi goota tokkummaa Oromoo itichanii gammoojjii Shinnigaatti wareegaman keessaa nama tokko. Isaan warra sabboonummaa ol kaasee adda bilisummaa Oromoo bu'uuressee qabsoo bilisummaa Oromoof kallattii kaa'edha. Dr. Gammachuun sabboonummaa Oromoo fi waa'ee eenyummaa Oromoo abbaa abboomaa Mitikkuu obbo Mitikuu Waaqoo irraa akka baratan himu. Leenca Waaqoo Bajeenaa dhugaadhumatti karaa sanaanii dammaqina waa'ee Oromummaa kana fiduu keessatti Mitikuu Waaqoo har'as boris seenaan Oromoo Mitikuu Waaqoo irraanfachuu hin qabu. Warruma kaaniyyuun warra ijoolleetu hin ta'in Oromootuma warra gurguddaayyuu walitti qabee Oromoon maal akka ta'e akka ijoolleen hubattu gochuu. Ilmi obbo Mitikuu Waaqoo abboomaa Mitikuu booddee warra OLF'n warra dura qawwee lafaa kaase keessa jira. Na warra sagal Ogaden keessatti garmalee dhuman sana keessaa nama tokko abboomaa Mitikuu. Aniif abboomaa Mitikuu hiriyaadha. Ani ji'a sadiin hangafaa fi abboomaadhaaf. Kanaaf iyyuu wanni Oromummaa kun guyyaa elementarii mana barumsaa elementarii sanatti deemaa jechuudhaafi. Dr. Gammachuun ilaalcha amantii kiristaanaa fi kan islaamaas itti namanan. Misiyoononni maqaa amantaa qabatanii lixa Oromiyaa keessa socho'aa turan akka amantiin isaanii babal'atu barbaadu. Kanaafis nama amantii isaanii kana babal'isu barsiisanii erga waa dubbisuu baratee booda deemee wangeela akka barsiisu fedhu. Dr. Gammachuun ergama kana fudhachuu diduu isaaniitiin misiyoonota biratti jibbamuu kaasu. Isa booddee ani kifilii 9 gaafan ga'u warri misiyoonii kun na jibbaa dhufan. Gaaffii nan gaafadhu sin jaallatanii akkuma warri misiyoonii wanni barbaadanii namni kifilii 6 fixee kifilii 8 fixee matsaaf quddusii kana sabbakuu akka baadiyyaa kana keessa deddeemu barbaadu. Ani matsaaf quddusii kana oduu isaanan jaalladha malee akka namni itti amanutti itti amaneen beeku. Oduun isaa garuu baay'ee gaariidha. Waa'ee Musee faa, waa'ee Nooh faa, waa'ee Yoosef faa, obbolaansaa akkamitti akka gurguratanii waan akkana kana waan gaariidha. Ijoollummaa sanatti waan akkana kana barachuun baay'ee faayidaa qaba. Historiis hin fakkaata, historiis miti. Garuu faranjoonni alaamaan isaanii akka ati barumsaan fagaattee deemtu otoo hin ta'in akka ati kifilii 6 fixxee yookiin kifilii 8 fixxee deemtee piroojeektii isaanii yookiin astamaarii taatee yookiin immoo macaafuma qulqulluu jedhan kana
atis deemtee waldaa tokko akka dhaabdee odeessitu barbaadu. Ani innis isattis galuu hin dandeenye kennaa koos hin turre. Ani isa dhiisee Finfinnee dhufe. Namicha Mr. Kun jedhamu tokko nama arrogantiidha. Faranjiin isilaa'oo nama gurraachan tuffatasi. Ani immoo ijoolleedha. Waan isaanis naan galu. Ani akka isaan barbaadan sana ta'uu hin dandeenye. Ajajamuu fi diddan. Ajajamuu illee hin dinne. Galeef akkani projektii isaaniitti fiitii godhuu hin dandeenye. Okay, isaan karaa amantaa akka deemtan akka amantaan inni anama waarraa baratanidha malee amantaan kun dhuguma mangista samaatiin dhaqaa gahaan namitti gubadha waan akkanaa amaneen beeku. Dr. Gammachuu Magarsaa qeedhaloota isaaniirraa ba'anii gara Finfinnee erga deemanii booda namoota adda addaa kanneen sabboonummaa Oromoo ol kaasuu irratti hojjetan waliin akka wal baran himu. Kanneen akka Baaroo Tumsaa fi Guddinaa Tumsaafaa waliin wal arguudhaan waliin hojjetaa akka turanis eeru. Diraamaa adda addaa waan barreessaniif hidhamuu mana hidhaa keessatti reebamuus dubbatu. Yommuu hidhamanii reebaman sana warri hidhanii reebaa turan Hayilee Fidaa siif waamnu jechaa akka reebaa turan yaadatu. Yeroo sana Dr. Hayilee Fidaan Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa hundaaf tolu uumuuf yaalaa akka ture ni beekama. Hayilee Fidaa waan meeysoon ta'eef ajjeefame miti jedhu Dr. Gammachuun. Bara dargiin Finfinnee dhufee nama baay'ee wajjin wal bareera. Warra nama baay'ee dhimma Oromoo kana qabanii wajjin yeroo baay'ee kana wal baru. Warra akka Baaroo Tumsaafaa wajjin baay'ee wal beeyna. Qees Guddinaa Tumsaafaa mana isaaniiyyuu dhaqee walaloo wayiifaa kakkatabeen dubbisaafii ture. Annaa karaa san irratti Qees Guddinaan baay'ee jabaadhu naan jedhaa ture. Innis hin jaallata waan Oromoo kana baay'ee jaallatu Qees Guddinaan. Sana booddee wannummaan Oromoo kun iyyuu yuunivarsiitii keessattis haayiskuuliin ture ani Shimallis Habtee. Haayiskuul Oromoo barattoota Oromoo haayiskuul keessa jiran organize godhaa turre gaadhuma Haayile Sillaasee irratti dargiin dhufee Haayile Sillaasee kuffisee sana booda utuu Haayile Sillaaseen hin kufinin biyyaa ba'ean Kaartum deemee waggaa 2 tureen deebi'ee dhufe. Deebi'ee dhufeen hidhamee Dambidollootti diraama wayii qopheessee isarraan na hidhanii Finfinnee na fidanii. Finfinneetti yeroo sana booddee dhagaa Oromoota baay'ee wajjin kana wal bare. Namni guddaan maqaansaa ka'uu qabu tokko Abdiisaa Xurunee jedhama. Nama baay'ee wajjin kan wal na barsiise Abdiisaa Xurunaa Soonkaati. Inni amma lafa dhugaa jira. Abdiisaan Oromoo dhugaa, Oromoo jabaa, utoo Oromoodhaaf dhaabbatu hiyyoome deegee nama du'e tokko Abdiisaa Xurunaa Soonkaa. Innis ijoollee Dambidollooti. Anyway, egaa wanni ani bara dargii nan hidhame. Jimmatti na hidhanii xabbaabiidha jedhanii na hidhan by the way yoggaan na garafanis Tasammaa Balaayi jedhu Kifla Hagar Waannaa Astadaadaariin taa'eetu na garafsiise. Yoggaa na garafan sana fannifameen asii gadi mataan koo gadi rarra'ee miilli koo ol garagalee miilla kana keessa nama tumu shiboo korroo hin tiitiini. Innaa wannan dhaga'u yaadadhu Hayilee Fidaan inni xiraallee naan jedhaa turan. Hayilee Fidaa kana ajjeesanii waan inni ma'isoon ta'eef miti akka naa galetti yeroo san waanuma inni Oromoo ta'eedhaaf yaana xabbaabii jedhanii na hidhan. Hayilee Fidaan inni xiraallee jedhanii na garafu. Dr. Gammachuun uumeen walaabuu baatee waan jedhamuun beekamu. Uumama dhala namaas asirraa kaasanii seenessu. Akkamitti dhugeeffannaa kana akka baratanis bal'inaan ibsaniiru. Yeroon Jimmatti mana hidhaa jiruun Phaaphaasii amma Phaaphaasii Kaatoolikii Itoophiyaa kana Abbaa Damiroo Suraafeel jedhamu amma maqaan isaanii
Paapasiidha sana Abbaa Biraana Yesuus jedhanii wajjin wal argine mana hidhaatti. Isaanis hidhamaniiti moo? Isaanis hidhamaniiti. Innaa gaafa hidhaadhaa baanu isaantu Abbaa Lamberto anthropologistii Oromoo haxannoo tokko wajjin walitti nu fide. Innaa Abbaa Lamberto wajjin gara waggaa 16 hojjedhe. Yeroo sana waa'ee walaabuu kun kan dhufuga. Lafan deemu amma Jibaat kana keessa, Arsii kana keessa, Shawaa kana keessa bakka baay'ee, Boorana, Harar. Yeroo sanan olii gadi deemee yeroo steeppiin kaaseetii jedhamu kaaseetatti waraabaa turre. Kordarii ishee xiqqoo. Booranas iddoo Oromiyaa guutuudhuman deemee waraabe yeroo sana. Lafa naqee hundumatti dubbii walaabuu kanatu ka'a. Uumee walaabuu baatee waan jedhantu ka'a. Innaa uumee walaabuu baatee jechaan maal jechaadha isa jedhu kana. Jimaalee Diimaa nama jedhamu nama lafa dhugaa jira. Intalli isaa haadha manaa Abdiisaa Xurunee nama Silasiin jedhudha. Jimaalee Diimaa kun ayyaantuudha. Warra urjii lakkaa'udha. Innaa karaa Amboo kana gara Dandiitti manni isaanii. Isatu uumee walaabuu baatee jechaan kun maal akka ta'e kan dura na barsiise Jimaalee Diimaati. Sana booddee Arsii keessattis waa'ee Finnaa, waa'ee uumaaf uumama Oromoo kanaa keessumaa Arsii karaa Shashamannee kana, karaa Dagaaga keessa, karaa Nageellee Arsii kana, Shaalla kana keessa deemee jaarsoliin yeroos jiru turan. Waa'ee Oromoo kana kan yaadatan keessumaa warri Waddeessoo Jaarraa Habarlaandiyyuu warra Waddeessoo Jaarraa irraati kan inni qorate. Uumeen walaabuu baate jechaani seera uumamaa Oromooti. Akkuma amma warri Kiristaanaaf warri Islaamaa Waaqayyo akkana godhee guyyaa jahaatti akkana uumee jedhanii uumama sana dura immoo jalqabatti Waaqayyo Waaqaaf lafa uumee laftis onaaf duwwaa ture, dukkanni lixa dura ture, Waaqayyo jedhee ifti haa ta'uu jedhu isaan. Kan Oromoo kun immoo jalqabatti bishaantu ture jedha. Bishaan kun bakka lamatti bahaa, inni olii bishaan gubbaa jedhama, inni gadi bishaan goodaa jedhama. Bishaan isa gubbaa keessaa Waaqayyo waan sadii baasee, waan sadii ba'e kuni qoolloo jechaan kan amma samaayii jennu kana. Dachiif qoolloo jedha. Qoolloo achi keessaa bahee urjiin achi maaliin achi keessaa bahee sadeessoon bisaanii waan sadan kanatu bishaan gubbaa keessaa bahee jedha. Bishaan goodaa immoo bakka lamatti baasee gami tokko lafa gogaa ta'ee gami tokko immoo galaana ta'ee bishaan ta'ee laga ta'ee garuu inni gubbaa bakka sadiitti inni goodaa bakka lamatti inni bahe kun walumatti deebisee Oromoon yaayyaa shanan jedha. Yaayyaa shanan jechuun yayyaba shanan jechuudha. Yayyaba jechuun isa ammasin bu'uura ittan kana. Mana yeroo ijaaranii dura funyoo naannessaniitu sarkilii waan godhanii sarkilii sana immoo bakka lamatti baasanii gammi tokko boroo ta'ee gammi tokko barii ta'a. Sana booddee inni fuuldura jiru kun bakka lamatti ba'a golaaf goorduuba ta'a. Inni olii kun immoo bakka sadiitti ba'a. Lafa ijoolleen durbaan heerumin bultutu jira. Boroo diinqabbaa warraatiif haadha warraa jira. Garanaan immoo lafa ijoolleen dhiiraa hin fuudhin bultutu jira. So gammi tokko sadii gammi tokko lama. Innis seeruma yaayyaa shananii dura ganamaa sana uumama ganamaa sanaanitu manayyuu ijaara Oromoon. Innaa balballi mana Oromoo kun immoo gara ba'a biiftuutti ba'aa jedhee kan kana na barsiise Jimaalee Diimaati. Sana durayyuu immoo
sana booddees iddoo Oromoon jiru hundumaa yoo deemtee gadi qortee ilaaltee hundumti isaa Oromoon kanatti amanaa. Namni namaayyuu miilli lama harki lama mataan tokko bu'uuruma yaayyaa shananii sanaan bu'uureeffame. Wannati argitu horiin Oromoon horatu qeensaaf kotteetti addaan baha. Warri qeensa jedhamanii saawwa reettiidhaaf hoolaadha. Warri kottee jedhan immoo fardaa fi harreedha. Gaangeen seera yaayyaa shananii keessa hin jirtu. Gaangeen seera fardaatiin bulti. Seera kotteetii seeruma fardaatiin bishaan dhugdi malee kophaatti seera hin qabdu. Jechaan kunigaa seeruma yaayyaa shanan ganama Waaqayyo bu'uureesse sana imiteetii godha waan hundumtuu siin jechuufi. Namoonni baay'een keessumaa Habashoonni Oromoon bishaan keessaa ba'ee jedhanii barreessu. Kunis jechama uumeen walaabuu baatee jedhamu kanarraa fudhatanii akka ta'etti hubatama. Dhimma kanaaf Dr. Gammachuun deebii kennaniiru. Caafii arganiiti waan isaan beekani. Dhuguma yaayyaa shanan irratti hin dhaabne Waaqi. Akkuma warri kiristaanaa fi Islaamaa guyyaa jahatti uumamee guyyaa torbaffaa immoo hin boqoteedhaan kana kan Oromoo Waaqi Oromoo guyyaa 27tti uume waan uume hundumaayyuu. Waan guyyaa tokko itti fudhatee waan 11tu jira. Waan guyyaa 2 fudhatee waan 5tu jira. Waan guyyaa 3 itti fudhatee waan 2 jira. Walitti yoo deebistee guyyaa 27. Guyyaa 27ffaa ayyaana bitaa qaraa tu horo uumamni jedhamu tokko bishaan keessaa bahe. Bishaan goodaa keessaa bahe. Na horo kuni hoggaa sana seera yaayyaa shananiis ayyaana guyyaa 27 hundumti isaayyuu nan dhasaarra jira. Miila 2 qaba, harka 2 qaba, mataa tokko qaba. Kun yaayyaa shanan inni jennu warra kana miilli 2 harki 2 4 mataadhaan 5. Miila 2 quba 10 qaba. Harka 2 quba 10 qaba. Walitti 20. Mataarraa qaawwaa 7 qaba. Walitti 27. Kanaaf iyyuu nama hoggaa jettu inni seera uumamaa complete namarra jira akka Oromoon dhugeeffatutti. Waanuma kana observe godhanii waan seerri akkanaa jiraachuu isaa beekuun iyyuu aadaa jajjabaa akka Oromoon duraan qabaataa ture nu agarsiisaa. Beekumsi isaa kana fakkaataa kanarratti bu'uureeffamee inni hafe diiteeliidhaa siin jechuudhaafi. Dhahaa Oromoo keessatti guyyoonni hunduu hiika mataa isaanii qabu. Waggaan tokko guyyoota 360 akka qabutti addunyaan irratti waliif galti. Dr. Gammachuun kanarraa hubannoo adda ta'e tokko qabu. Waggaan tokko guyyaa 360 qabaachuu ibsanii guyyoonni 5 akka guyyoota ce'umsa bara haaraatti akka fudhataman kaasu. Guyyoota kanas kan kalaandarii Itoophiyaa keessatti qaammee jedhamee beekamuun wal fakkeessu. Qaammeen kun akka kalaqa qeessota Habashaatti hubatamaa kan ture ta'us garuu dhugeeffannaan kun Oromoo keessas akka jiru Dr. Gammachuun ni himu. 360tu jira. Isheen guyyaa 5 immoo guyyaa waggaa haaraa manbeeta waggaa ijoollee amma yeroo kee hafeera ta'e hin beeku malee nu yeroo ijoollee yeroo waggaan dhumee jedhu guyyaa 5 bishaan yaa'utti ganama bahanii dhaqanii nan dhiqatu. Qaammee kan jedhan. Guyyaan 5 sun hin lakkaawamu. Waggaatti hin lakkaawamu. Waggaan 360 lakkaa'aniitu iseen guyyaa 5 immoo waggaa isa darbuuf waggaa haaraa dhufu gidduutti akka riqicha wayiiti. Akka transiitioniidha. Nan as kan dhiqatanii fi Oromoon cubbuudhaaf xurii akka tokkotti ilaala. Xurii ofirraa dhiqanii guyyaa 5 kana laga yaa'utti xurii ofirraa dhiqanii haaromanii waggaa haaraatti darbuudhaafi jedhama. Dr. Gammachuun seenaa addaa tokko simaniiru. Innis bokkuun abbaa gadaa maccaa duraanii kan makkoobilii harka isaanii jiraachuu himu. Kunis akkamitti akka ta'e bal'isanii ibsaniiru.
Makkoobiliin seenaa Oromoota Maccaa keessattis kan Oromoo waliigalaa keessattis akka addaatti ka'a. Seeronni makkoobilii baay'een seera bulchiinsa hawaasaa ta'anii ammallee tajaajilaa jiru. Dr. Gammachuun bokkuun makkoobilii na harka jira jedhu. Bokkuun kun kan makkoobiliiti. Na yeroo ce'umsaa sana yeroo warri wayyaanee kun dhufee silxaana qabate warri OLF addana ture. Na karaa Wallaggaa kana deemanii gaafatanii bokkuun makkoobilii kallattii warra kamii jedhanii iyyafatanii jaarsa biyyaa Macca keessa yeroo hundumaa ka warra Qaallitti Gallabuutii jennaan kan bokkuun dhumarratti irka ture immoo Ruudaa Kuraa Akaakayyuu Magarsaa Ruudaa. Na isa harkatti hafe bokkuun. Na abbaa kootiin kottu bokkuu fuudhii jennaan ani dulloomeera ani bokkuu fuudhuudhaaf gadaannaan ayyamoo jedhee obboleessi kiyya Biqilaa Magarsaa jedhu hangafa kiyya waaniidhaan fidanii Gambeelaa aeropilaaniidhaan fidanii isatu bokkuun makkoobilii isatti kenname. Inni immoo waa'ee aadaa Oromoo kana gadi fageessee waan hin beekneef ani waan kana hin beeku. Fedhii kootiin ati narraa fuudhii jedhee gaara Maa'oo lafa akaakaan keenya duritti korma qalutti akka beeynutti qallee Waaqayyoon immoo ati akka beeytutti fudhadhu jennee bokkuu sana anatti kennee bokkuu sana immoo niitii wajjin malee hin fuudhani. Kanaafiyyuu niitiin kiyya biyya Ingiliziitii dhuftee achi dhannee gaara Maa'oo sanatti kormi qalamee bokkuu harkaa fuudhee bokkuun makkoobilii ammayyuu ana bira jira. Mootonni Itoophiyaa seenaan Oromoo fi dhugeeffannaansaa akka dhalootarraa dhalootatti hin dabarreef hojjetaa turan. Garuu akkasuu ta'ee seenaan sabichaa fi dhugeeffannaansaa aadaa fi eenyummaansaa qorattoota akka Dr. Gammachuu Magarsaatiin galmaa'ee dhawaataan dhaloonni irraa barachaa jira. Waa'ee Oromoo barsiisuun Itoophiyaa keessatti dhowwaadha. Bara Wayyaanees dhowwaadha, bara Dargiis dhowwaadha, bara Haile Sillaasees dhowwaadha, bara Minilikis dhowwaadha. Oromoon akka meeshaa kontiroobaandiiti na akka dhokatee achumaan badu barbaadan. Garuu utuma dhowwanii ittis hidhamnee, ittis garafamnee, ittis jibbamnee hin dhiifne gaafa hin dhiifnu gara fuulduraattis hin dhiifnu kan dhageessan hundumtuu quba qabaadhaa jechuudhaaf yaadichi maal sitti fakkaate waan sadii wal duukaa deemsisaa turan. Inni duraa Oromoo kana lafarraa fudhatu. Oromoon asii lafan qabu jedhu waggaa jaarraa 16ffaadha dhufee kanaafiyyuu Itoophiyaan waggaa 3,000 sana dura jirti kanaaf Oromoon asii lafan qabu jaarraa 16ffaadha dhufee silixaanee guddaa ture balleessee jedhaniiti kan isaan barsiisan hin baranne akkanatti barsiisu. Yaadi isaanii lafichicha irraa fudhachuudhaaf fudhataniirus immoo hin jiru amma lafii bilchaataa ta'ee lafii maallaqa bilchaataatti jijjiiramuu danda'u hundumaa saamaa ba'aniin argita miti. Kan ammoo bataskaanni siin saama wajjiniin. Nama keenya immoo Kiristinnaa kaasaniiti maqaa jijjiiru. Afaan Oromoos immoo dhiiftee afaan kiristaanaa afaan waaqi beekoo afaan Amaaraa dubbadhu jedhu mana barumsaattis isa si barsiisu. Maqaasa kan Oromootti akka qaanoftu godhu. Maqaan Oromoo maal ta'e adara Faayisaa Tolaa maqaan kana fakkaatu jira badhaadhaa maqaa babbareedaa akkanaa kana maqaa seexanaa taasisanii isaan immoo yeroo bataskaana tokko Oromiyaa keessa dhaabanii lafa hektaara 6 wajjiniin fudhatu. Durri ruubii fudhatu ruub gaashaa amma caalaa fudhataayyuu jiru. Kun hundumtuu akka nuyi dhugaadhumatti akka nuyi mootummaa waaqaa dhaalluu fi
isaasiyyuu dhabnee isa jannata minal baataa jedhan. Kun duula amantii karaa garaagaraa. Amantiin lafa saama. Kallattii garaagaraati. Warri Peenxees amanan jibbinaan dhugaan dubbadha jiruun koo dhugaa dubbachuudha. Warri Peenxee mulu wangeela hawaariyaa 200 oltu jira Oromiyaa keessa. Bataskaana tokko yeroo dhaabanii lafa awwaalaa jedhanii hektaara 3 kan lalatu. Maali kana hundumaa Oromiyaan eessa kunoo bataskaana duwwaa ta'ee dhumuuf jedha biyyi. Kanaaf iyyuu inni kun dhuguma waa'ee amantiiti moo waa'ee saammii lafaatii isa jedhu ilmaan Oromoo itti yaaduu qabu jechaadhaaf. Amantiin mormuuf miti. Amantiin jira eenyummaan Oromoo garuu. Kun kiristaana duwwaa miti. Masgiidis akkuma sana. Hundumtuu sanaan qabeetii lafa saamaa'eera. Kun immoo nuun ta'u misoomni barbaachisaadha. Misoomaaf lafa battuu barbaadama. Aadaan Oromoo kun immoo Oromummaan kun immoo qilleensa keessatti ijaaramoo yoo lafi akka kanatti dhumee inni jedhus itti yaadamuu qaba jechuudhumaaf. Dr. Gammachuun walaloowwan adda addaa barreessuudhaan beekamu. Weellisaa Oromoo hangafticha Alii Birraa kan weellise keessaas Dr. Gammachuun walaloowwan barreessan qabu. Alii Birraan mallattoo wallaansoo Oromooti jedhu Dr. Gammachuun. Oromoon walaloo akkamitti akka dhimma itti ba'u irratti Dr. Gammachuun waan jedhan qabu. No, ani Alii Birraa kana nan jaalladha. Alii Birraan na dura calqabe. Bara dargii namni baay'een Oromoon hiriyoonni keenya biyyaa ba'anii warri kaan gaaratti galanii qawwee fudhatanii anumaaf Alii Birraatti kan Finfinnee keessatti hafe. Yeroo sana dargiin sooshaalizimii awaajaa maaloo waggaa dargiin sooshaalizimii awaajee Alii Birraan walaloo baase duukaa. Sooshaalizimii jechuun walqixxummaa sabaa mootummaa dafqaan bulaa saba bal'aatu dhaabaa sirba jedhu duukaa baase. Yeroo uummanni ijoolleen Oromoo inni kaan Ma'isoon galee inni kaan Ihappaa galee wal ajjeesuu calqabanii Alii Birraan maaltu addaan nu baase haati keenya takka maaltu addaan nu baase waliin galtanii gaafiin keenya isa kanaayi jedhee namatti lallabaa turedha. Yeroo dargiin ijoollee zamachaa jedhee baadiyyaatti ergee Alii Birraan tulluu gubbaan darbii allayyaarraa gori maasaa keessa bahii laga guddaa cahi atuuni arkitaa bututtuu uffataa mishingaa qotataa horii huhuqqataa qarreerra tiffataa yaa bartuu dammaqxu warraaqsisitti dhaamaa yaadadhu siin jedha saba cunqurfama. Alii Birraan beeytaa sagalee wardhaansooti Alii Birraan. Alii Birraadhaaf namatu walaloo katabaa inni jedhan kuni dhuguma waa tokko tokko inuma katabu garuu Alii Birraatu waan barbaadu beeka. Kanaaf waa tokko tokko Alii Birraa wajjin wanni katabnee jira. Kam faadha? Gammachuu katabee gammachuu goobana ji'aan jira waatiyyoon haadhaaf mar'ataa gammachuu maal dubbataa. Innis kan jedhu isuman amma dubbadhu kana waa'ee uumee walaabuu baatee ayyaanni Oromoo akkana gadaan Oromoo akkana jedhu kana waggaa dubbannu Aliin gammachuun maal dubbataan sanarraa dhufe geerarsi waloodhaanii ijoolleen durbaa seenaa dhaammattu waloodhaanii seenaan Oromoo iyyuu kan darbu waloodhaanii amma areeroo boosaroo hinciccittaa hin badu hin babbaddaa babbaddaan farsoo duddi badiin biddeena nyaatte badii ga'ee beekee walii wallaaluu dida waan jedheef qaba gaafa jedhe qaba kuni Oromoodhaaf fix text jedhamee seenaa yookiin immoo argaa dhageettii Oromoo akkuma kitaabaati jechaadha. Awwaadide alaabaan tapha dide burreen mar'achuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waalmal gubbaa ejjuu daddachi dide waggaa jedhan wanni kun waloodha innaa seenaa dabarsuu qaba.
soraa guyyoo soraa sororoo saafee alii soraa guyyoo barqaa wadarii diiree dagaa soraan bade sororoon subbaan bade gochii boddee bade gorsa wallaalee oromoon gaaraa mukatti badeen seenaadha jechaan kun argaa dhageettii keessatti reekoordii ta'ee jira. Innaa akkuma alagaan matsaafatti caaffatee qabu oromoon immoo walaloodhaan qabu waan qabu baay'ee isaa walaloodhaan qaba. Kanaaf iyyuu walaloon kun funaanamuu qaba, kaataaloogdi ta'uu qaba, analaayisdi ta'uu qaba, irratti hojjetamuu qaba. Keessumaa immoo afaan oromoo kana iyyuu hin beekna jedhaniitu isuma mana barumsaatti nu kijiban afaan oromooti jedhanii warra odeessantu jira malee afaan numti oromoo kun iyyuu hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf hiikaasaa iyyuu hin beeknu. Nadheen jedha oromoon. Nadheen jechaa maal jechaadha? Ruutiinsaa maalirraa dhufe? Nadheen jechaan ruutiinsaa nadhiirraa dhufa. Nadheen puruulariidha. Nadhiidha. Hani akka faranjiin jedhu kana hin beeknu. Ijoollee jedha oromoon. Ijoollee jechaadhuma beeka malee akka inni ijarraa dhufu hin beeku. Ijoollee jechaan plural form of ija jechaadha ijoollee jechaan. Kanaaf iyyuu siimbolsiin oromoo homaayyuu hin ilaalamne afaan isaa deebsiidhaan hin qoratamne waan baay'eetu hafee jira. Rakkoo guddaan jiru namuma waan oromoo kana barachuu fedhuyyuu mootummaan hin jaallatu. Hamma ammaatti kan argine mootummaan argine namuma waa'ee oromoo mootummaa jaallatu argeen beekan. Kun immoo dhugaadha. Yoo mootummaan si jibba ta'e wanni oromoo akkam beekamne barbaada ta'e immoo namni lubbuu isaatiif sodaata. Kanaaf iyyuu namni baay'ee wanni irraa baqatuuf kanaafi. Irraa baqattes immoo siinafu oromoo kana quba qabaadhu. Uumamni hunduu ayyaana mataasaa qabaa jedhu Dr. Gammachuun mana amantaa kiristaanaa keessatti yeroo baay'ee ayyaana boorantichaa jedhamee akka seexanaatti ifatama. Dr. Gammachuun warri akkas jedhu ofii isaanii seexanadhaa jedhu maaliif akka jedhanis ibsu. Dhugaanii kan waaqaati. Wanni biyyi lafaa ittiin uumame waaqayyo hoggaa biyya lafaa uume ayyaanaan uume. Wanni uumame hundumtuu ayyaana qaba. Hundumti isaa ayyaana oromoon jedhu kuni ayyaantichicha. Amma sun deemee ayyaanni namaa bakka tokkotti yoggaa walitti guduunfamu booranticha ta'a. Booranticha jedhan kuni amma warri kiristaanaa maayini seexanaa jedhu boorantichaan. Isaantu seexana actually warra boorantichaan seexana jedhutu seexana malee boorantichi seexana miti. Booranticha jechaan tokkoffaa booranni hangafa oromooti. Booranticha hin boorrate jechaan kormi biyyoo boorata. Biyyoo adda dibataa jechaan. Fardi dhiiga boorata waggaattiin duulanii galan dhiiga adda dibu. Hin boorrate jechaan hin dibate jechaadha. Booranticha ticha jechaan nama jette namticha jette. Booranticha jechaan kan dibame jechaadha. The anointed. Nama warri kiristaanaa Kiristoos jedhan kuni kan dibame jechaadha. Sanumarraa fudhatame ta'in namoo akka haallisaa. Lafa barbaadanii fudhatan. Yoo akkan kiristaanaa ta'e afaan amaaraatiin dubbatamu malaakii ta'eeti yookaan oromoo ta'u seexana ta'a. Uummanni kun uummata waaqayyo iyyuu isaan gaafachuuf jira. Uummanni amma gaafataa jira. Gara fuulduraatti immoo waaqayyo abbaan dhugaa isaan gaafata jennee yaadna. Kanaaf dhugaan eessuma biyya Oromiyaa keessa eessayyuu dhaqi. Dhugaan kan waaqaati jedha. Abbaa dhugaa jedha waaqaanii abbaa dhugaa jedha. Innaa kanaaf iyyuu warri hin beekne abaratu warri immoo beekaa dabsitan waaqayyo isiniif haa ilaalu.
akka saalaan gaafa wajjin dhalatu Oromoon qarooma wajjin dhalata. Kanaaf nu jibbu. Dhugaa waaqaatiif dhaabbannaaf nu jibbu. Isaatis kanumarraa kan inni Oromoon immoo ani isinin argu isin argaa jirtu isinittis isinittin hima sobduudha baay'een keessan midhaan irra nyaatanii bulaniifaa jettanii warra sobdantu jira. Waaqayyoon jaallatu waaqi Oromoo waan akkanaan jaallatu. Deebii karaa baddeetii. Waaqa dhugaati. Jechuudha waaqayyo abbaa dhugaati. Dhugaa irratti naman dhiisu. Dr. Gammachuun hubannaa isaanii kana dhaloota barsiisuuf fedhii qabaatan illee karaa mootummaatiin fedhiin akka hin jirre himu. Waan Oromoo fayyadu irratti wareegama fedhellee baasanii akka hojjetanii fi gowwoomsaaf taanaan garuu kan hin fudhanne ta'uu himu. Amma dhaqeen mootummaa dura dhaabbadhees kistaa sirba moo na beeku waan hin jedhu ganas beeku garuu akka maraatu wayitti na laalu yoo ta'e malee namni takkaan na waamee mee waanuma jettu kana nutti miinaan jedhee hin jedhu. Ani immoo waan nan beeku kuni siinaan kennine bar digiriin kun kan naa kenne faranjiidha. Hin beektuu naan jechuu hin danda'ani. Nan beeka waan haasa'u kun. Kan Oromoo ta'uusaas nan beeka. Dhugaadhas dhugaa Oromootis. Na mootummaani ani dhaqee maal godhaan jedhaan mootummaatti dhiyaattanii na jettu. Qophiin isin bira ni jira garuu. Sadaqanii dhiyaatu lafatti mootummaa. Qophiin isin bira ni jira garuu hojjechuudhaaf. Maal jechuu keete? Waa'ee Oromoo kan. Yoo dhugaaf ta'e dhugaa irratti hundooftanii. Yoo dhugaaf ta'e kanaachi anatti faayidamuudhaaf yoo ta'e ani dullee ani yoo Oromoodhaaf faayidaa ta'e morma kiyyaallee itti haa qalani yoo Oromoodhaaf faayidaa qaba ta'e. Na ani bar waggaa 46 kanumatti hin jira bar kophaa koo ta'uyyuu. Waan an qabu horii tuutti hin qusatin kan Oromoo duwwaa miteen biyya Amaaras dhaqee xanne weera bar. Dr. Gammachuu Magarsaa hayyuun antiroopooloojii dhimma dhugeeffannaa Oromoo irratti hubannaa qorannoodhaan deeggarame qabu. Kanas yeroo adda addaatti ni barsiisu. Yaadni isaanii kun garuu ammallee falmisiisaadha. Ammaaf kanuma nagaan.